Qabsoon uummanni keenya barootaaf qabsaayaa asiin ga'e kichuutti akka hin cinneef humnoonni nageenyaa hojii hin haalamne hojjetanii jiru jedhan kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldeem. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa caasaalee nageenyaa bara 2017 raawwii hojii olaanaa galmeessaniif beekamtii kennuun galateeffate. Sirni beekamtii kennuu kun kantiibaa magaalichaa obbo Haayiluu Jaldee dabalatee bakka ajajaan izii makkaanaayizidii raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Naasir Abbaa Diggaam hoggansi magaalaa fi qaamoleen nageenyaa sadarkaan jiran argamanitti kan gaggeeffame yoo ta'u maatiin qaamoleen nageenyaa osoo dirqama adda addaa irra jiranii irraa wareegamaniis jajjabeeffamanii jiru. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldeem qabsoon uummanni keenya barootaaf qabsaa'ee asiin ga'e kichuutti akka hin cinnee fi humnoonni nageenyaa hojii hin haalamne hojjetanii jiru jedhan. Qabsoon uummanni keenya bara dheeraaf qabsaa'ee fuulduratti fide kichuutti akka hin cinne fuulduratti akka deemu humna qindoominaa ijaaruudhaan waloomuun karaatti akka dhufu yaalamee jira. Akka waliigalaatti ergamoota akka waliigalaatti nu kennaniif magaala keenya ceesisuu danda'an hojjetamuudhaan sochii kana keessatti aarsaa lubbuus kaffallee jira. Miidhaan qaamaas nurra ga'ee jira. Warroota as keessatti ga'ee taphachaa jirtan hunda carraa kanaaf baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Hojiin akka waliigalaatti magaalittiitti hojjetameen waan har'a mul'ate boru badu osoo hin taaneem hojii dhalootatti darbu ta'us himaniitii jiru. Hojiin hojjenne hojii har'a mul'ate boru badu osoo hin taane hojii itti fufiinsa qabaatu akka ta'u gochuudhaaf itti fufiinsa hojii keenyaa mirkaneessu waan dandeenyu qorannoodhaan deeggaramu hanga moomni keenya yaaleen hojicha cimsaa itti fufiinsa hojii mirkaneessuuf yaallee jiru. Humnoota waloo cimsuun nageenyi amansiisaa fi misoomni itti fufaan akka jiraatu taasisaa kan jedhan obbo Haayiluun raawwiin bara darbee galmoota misooma magaalaa dhugoomsaa jiraachuu beekamtiin bara kana magaalichi argate agarsiiftuudha jedhanii jiru. Yaadamoonni mootummaa naannoo Oromiyaa fi muummee keenya burqan Adaamatti akka shaakalaman irraas uummanni keenya akka fayyadamu akka magaalomsuu inisheetifoota adda addaa haaromsa aadaa hedduu kaasuu dandeenya gaachana sirnaa mana murtii aadaa hojii tajaajila lammummaa buusaa gonofaa kun hundi akka shaakalamuuf irraa uummanni keenya akka fayyadamu gochuudhaaf yaalii gochaa itti fufsiisuuf yaalii gochaa turree jira. Hojii waliigalaatiin galmi keenya galma misooma magaalaa dhugoomsuu isaanii galmoota misooma magaalaa arfan karaa dhugoomsuu danda'anii hojiirra oolchuuf yaalleera. Hojiilee bara darbeerraa barnoota fudhachuun qaawwa ture duuchaam cimnoota turan caalatti cimsaa badhaadhinnii fi misoomni uummataa itti fufuu akka qabu dhaamuun xiyyeeffannoo karoora hojii bara itti aanuu akeekaniitii jiru. Bara dhufu maalaa hojjennuu an jedhu irratti waliigaltee irra ga'uu qaba. Galmi keenya inni hangafaa Adaamaa nagaa fi nagaa taasisu. Adaamaa nagaa fi nagaa taasisuu jechuun oomisha saffisiisuu jechuudha. Konferensii itti fufsiisuu jechuudha. Badhaadhina maatii dhugoomsuu jechuudha. Ergama kana milkeessuuf qabxii lammaffaan qulqullummaa keessooti. Caasaa qulqulluu, caasaa uummata isaatiif laphee isaa qulqulluu, sammuu isaa qulqulluu, harka isaa qulqulluu, uummata isaa harkaan laalle gadi jedhee uummata isaa tajaajilu, qalbii hinirre dandeettii raawwachuu isaatiif of qopheesse qulqullummaa keessoo mirkaneessuudha.